Akkaisin naman utaalee taphni jiru qabsoodha. Dhiira meeqatu dibate qabsoo? Dhiira meeqatu dibate isittuu biyyatti godhate qabsoo muka Oromoo. Kanaaf waan ta'eef wayyaa isin gumatina, isin arrabsina, wayyaan arrabsa, wayyaaneen diina uummata Oromooti. Wayyaaneen diina uummata Oromooti. Qayroon uummata Oromoodha, barataan uummata Oromoodha. Haa galatoomu. Barataan keenya haa galatoomu. Nuti Arsiidhaas miti, Wallaggaas miti, Harargeedhaas miti, Shawaadhaas miti. Eenyu? Eenyu? Galatooma maqaa keessa kabajamaadha. Maqaan Oromoo kabajamaadha. Galatooma ilmaan Oromoo Algiraadha.